Abang kora-kori nanti padi. Mana menjaga beban ini tadi?
aywa bakka dhaamsi amma dhaamsi galatoomii speakerii guddaa nuuf fiddee nu affeeruu keetii farra sirba Muhammad Said Muhammad Zubair galatoomii jennaani sabboona artistii kabajaa jaalatamaa weellisaa haarawaa Oromooti ulfaadhu galatoomii jennaani sirba isaa isin bashannansiifne ittiin bohaartanna fakkaata artistoota teenaa guddifnu daawwattoota keenya jaalatamu kabajamoo qaqqaali jirtu ilmaan Oromoo qaqqaali bakka jirtan mara welcome kubadda dhiyaadda guyyaan har'a guyyaa was is los mit alta aboren jaani kana wanni jiru kana fakkaata har'a wanni irraa dubbannu nam tokko as dhiyaadda sagantaa gabaabaa wayii isin kennine yam tokko yaada nurraa fuudhi jettanii warra na cinqitanis carraaf isinii kennaa invite isinii godha dhiyaadha share like godha nu hordofaa isiniin jenna ilmaan Oromoo qaqqaali welcome bakka dhuftan bakka jiraattan hundi keessan nutis jirra fayyaa qabna alhamdulillah kanaafi wanni irra jechuu barbaannu haala yeroo irratti waa tokko dubbachan sodaa qawween qabnu jedhiin jedha mata dureen keenarra sodaa qawween qabnu jedhiin jedha bar sodaa poolisaan qabnu jedhiin jedha bar sodaa uffataan qabnu jedhiin jedha bar cinqamuu mootummaan Itoophiyaa cinqamee waan qabatee gadi furu wallaalee jala bultii ayyaana irreechaa irratti waraana Itoophiyaa kabaja jedhee guyyaa waraanaati jedhee gadi baasee waraana isaa kumaatamaan karaa irratti gadi yaasee uummata argisiisuun kun maal mul'isa akka keessanitti Oromoo maaltu si dhagaama gabrummatti deebi'aa jirta bar salphinnatti deebi'aa jirta bar kanaaf nuti bar ummanni Oromoo kaleessas qawween sodaanne har'as qawwee jalaan sodaatu boris qawwee hin sodaatu iftaanis qawwee hin sodaatu paartiin biltsiginnaa yoomuu ummata Oromoo bakka bu'u ufii isaanii qofa bakka bu'an dhugaa isinitti maan wanta akka isinitti himu ani barana shakkiin an qabu maali beeytanii shakkiin ani qabu maali beeytanii ayyaana irreechaa baranaa kanarratti waan poolisiin qofti dhufte irreeffattu na fakkaata dhugaa isinitti maan wanni akka isin argitan kanatti mootummaan kuni dhama'ee burjaajahee waan qabatee gadi dhiisu wallaalee dachiif samiin isaan qatte jara nawaata akka isinitti himan poolisiin har'a mootummaan kun akkana mul'isaa oole kuni poolisii isaatii miti bar poolisiin gaachena kenna poolisiin Itoophiyaa gaachena ummataati garuu isaan faallasanii seera cabsanii ummata ajjeesuun waan biraati garuu nuti poolisii biyya tokko raayyaa ittisa biyya tokko Abiyyi bakka bu'u poolisiin suni ka ummataati ka ummata Itoophiyaati malee ka Abiyyi Ahmadii miti wanni beekuu qabdan kana jarri dhiigaan harka haa dhiqatan Oromoo haa ajjeesan sabboontoota teenya haa balleessan garuu yoomiyyuu poolisiin Itoophiyaa poolisii Itoophiyaati yoomiyyuu waraanni Itoophiyaa waraana Itoophiyaati nagaa ummataa kabachiisuudhaaf waan akka isinitti himan barri aangoo Abiyyi Oktoobarii 5 irraa jechuun fulbaana 25 irraa Abiyyiin hin jiru seeraa fi heera biyyattiitu jira kana gabaabsee yes godhee gargaggatee lafa kaaya hin jiru mootummaan kun kanaafi poolisiin har'a isin laaltan kuni gaachena ummata Itoophiyaa sabaa fi sablammiiti har'a akka tasaa ta'ee waan akka isinitti himan poolisii qaqajeelchu Abiyyiidha ture sila poolisiin waan ajajni itti kennamu hojjeta har'a rabbiin godhee akka carraa ta'ee hayyuun keessan jaalattan akka gaariitti isin kabajan Jawaar Mohammad dhufee ya Itoophiyaa xaqlaa ministeerii yoo ta'e poolisii kan Abiyyiin fudhatee deemani no poolisiin achuma jira Jawaartu dhufee bakka poolisii kanaa bu'ee biyya san ceesisaa jechuudha wanni isin poolisiitti jibbitaniif hin jiru poolisiin Itoophiyaa ijaaramuun ummanni Itoophiyaa ijaaramu poolisiin Itoophiyaa baay'achuun gaachena ummata Itoophiyaati poolisiin Itoophiyaa jiraachuun Itoophiyaa fayyada isinii galee kanaaf wanni isin beekuu qabdan wanni isin poolisii komattaniif wanni isin poolisii jibbitaniif wanni isin poolisii aartaniif hin jiru sirna jibba biyyi tamuuta poolisa dhabdeen jirtu biyyi feete biyyi waraana hin qabne hin jirtu har'a mootummaan kun gadi bayeetiniin irreecha irratti yeroo Oromoon irreechaaf galgala ganama burjaaja'ee akkamitti irreecha kenna geggeeffannu jedhee sakattaa ummatatti godhe kanatti gadi baasee waraana isaa agarsiisuun jaboomoo osoo hin ta'in muddamuu isaati waan hunda waan dalagu poolisiidhaan dalaguu barbaada waan hunda waan dalagu waraanaan dalaguu barbaada ummanni waraanaa kun poolisiin har'a achitti bahee akka isin argitan sanitti magaalaa Finfinnee keessatti bahee suni gaachena ummataa ta'uu qaba ummata balaa irraa baraaruu qaba malee ummata ajjeesuu qabu ummata rakkoo irraa tiisuu qaba malee ummata balleessuu qabu an dhugaa isinitti himan poolisiin poolisii badhaadhinaatii miti poolisiin poolisii biltsiginnaatii miti poolisiin poolisii Itoophiyaati
Poolisiin Itoophiyaa gaacheen uummata Itoophiyaati malee poolisii Abiyyi bakka buutee yookaan Taayyee Danda'a bakka buuteetiniin waa'ee Taayyee Danda'a dubbattuu miti. Dhugaa biyya san seerri yoo jiraate uummata biyya sanii nagaa isaa eeguudha. Poolisii jechuun akkanatti beeknanu. Nagaa biyyattii eegu, nagaa uummataa eegu. Uummanni akkam jeeqamne jeequmsa uummataa eegu, uummata tasgabbii buusu. Har'a poolisii yoo hin jiraanne uummanni hin jiru jechuudha. Kanaafi wanni ani isiniin jechuu barbaadu waa'ee qawwee, waa'ee poolisii wanni nuti mufannu hin jiru. Kan mufannu maali? Sirna nafxanyaati. Sirna Abiyoot Kaasaayee camadaa ittiin deemu kana wallaahi gadi fageenyaan dura dhaabanna. Yoomu har'as boris iftaanis Abiyyiin haga achi jiru Oromoon xilaata kenna tokkoffaan Abiyyi Ahmadi. Kana diqqaa guddaan beekee kanarratti dagalaguu qabna. Har'a isin poolisii komattanii poolisii jibbitanii eenyuun fayyadamuu eddan. Poolisiin gaachana kenna. Nu ajjeesaa jira. Nu balleessaa jira. Eenyutu akka nu duunu godhaa jira mootummaa. Abiyyi mataa isaa poolisii sabboonummaa qabu kawaayee uummata dabbatu fuudhee dabarsee hidhatti ajjeechaa dabarsaa qola gorra'aa bifa kanaan biyya bulchaa jira. Har'a nam tokko dhufee leenci tokko ka akka Jawaar Mohaammed kun ka sabaaf yaadu ka dhugama Itoophiyaa ijaaruu barbaadu ka waa'ee Itoophiyaa kanaa beeku namni kun nagarii qabu dhufee osoo achi taa'ee poolisiin takka nama ajjeesu hin jiru. Poolisiin takka mana hidhaa si geessitu hin jiru. Fakkeenya waa takka isinii kaa bara 2018 2019 fudhadhaa. Mee poolisii kamtu uummata qabee hidhee gartanii jira jiran hin jiru. Poolisiin akka nama qabu ka godhu, poolisiin akka nama ajjeesu ka godhu, poolisiin akka uummata nagaa shorokkeessu ka godhu mootummaa aangorra jiru kan. Mootummaa amma ani mootummaa Oromooti, mootummaa Itoophiyaatiif hin jedhu kanatu poolisii jeequmsatti kaase malee poolisiin nama dhufee biyya san bulcheen biyya bulcha. Har'a fakkeenya waa isin gaafadhu biyyoota guddatan biyya dimokiraasii fudhadha Ameerikaa. Har'a Tirampii fi Baayiden wal mormutti jiran kallattiidhaan akkana ijji bafinjii wal dhaabatanii Tirampii mootummaa Itoophiyaa biyya bulchaa amma jiru. Waraana san fudhatee deema no. Aangoo yoo gadhiise kama dhufuutu itti tara biyya akkasii bulti. Abiyyiin har'a achi jira yoo inni achi ka'e waraanni ka uummataati achumatti hafa. Tokko maal jedha uummanni doofaa waan beekne poolisii Abiyyii jedhanii bar. Abiyyiin poolisii qaba. Poolisii abbichuu jetti bar ijoolleen takka ta siyaasaan beekne. Poolisii maaltu ka Abiyyii godhe? Poolisiin akkamitti abbichuu ta'a? Poolisiin ka Itoophiyaati. An dhufee yoo akka carraa ta'ee xaqalaa ministeera Itoophiyaa ta'e ka biyyaati ani mootummaa Itoophiyaati dhumate wanni poolisii Abiyyii kanaan isin sodaachifnaa Abiyyii waraana qabaa jettan hin jiru. No way. Kun hin jiru wanni akkasii dogoggora kun. Akkasitti yaaduu hin qabu. Akkasitti hin yaadamullee. Kanaafi bal'iftanii akkana osoo yaaddanii bareeda. Har'a mootummaan kun waraana mul'isee maal jedhee onnee uummata Oromoon jarana qawween sodaatu. Oromoon du'an sodaatu. Nama 6,000, 7,000, 8,000 hiitanii biyya nagaati biyya badhaadhinaati jechuun sheemiidha jalqabu. Dogoggora guddaa. Waan dalagamaa jiru agartanii, waan amma mootummaan Tigraay labsii mootummaan Tigraay baase agartanii, waan hayyoonni teenna yeroo takka dhaamsa isinii dabarsan dhaggeeffataa jirtanii. Ka hidhame Oromoodha malee hayyootaa miti dhugaa isinitti maan. Ka hidhame Oromoo guutuutu hidhame. Warra sirna cunqursaa isinirraa kaasuudhaaf galgala kanam isinii tattaafatu yanni hidheef mootummaan kuni akka barbaadetti olii gad isin galabbataa akka qixxaa eelee irraa akka fedhe ani isin godha jechuudha malee kuni waan biraa yaadeeti miti. Kanaaf ummanni Oromoo ummanni bal'aan yaa ummata Itoophiyaa dammaqaa yaa diiyaaspooraa biyya ambaa keessa jirtu ka biyya Arabaa jirtan ka Awurooppaa Ameerikaa biyya garagaraa jirtan poolisiin komatina waraana biyyaan komatina waraanni biyyaa dheengadda hagattii jijjiiramni dhufe san keessatti bara 2018 irraa 19 keessatti akkatti gaachana isinii ta'e agartanii gaafa artistiin jaalatamaan keenya Umar Suleyman biyyatti galu gaafa hayyuun keenya obbo Jawaar Mohaammed biyyatti galu poolisii akkatti isin simate agartanii akkatti kabajaa isinii godhe agartanii akkatti ol fuudhee isin baate agartanii akkatti eegumsa barbaachisu isinii godhe agartanii har'a poolisiin akkanatti badaa akka ta'u akka poolisii ummanni jibbu akka ummanni poolisii akka terroristii akka shororkeessaatti ilaalu ka godhe mootummaa kanaa jechuudha. Kanaaf waa'ee poolisaa bifa kanaan laaluu qabu ummanni Itoophiyaa. Poolisii Abiyyiitii maali? Inni muddamee waan fedhe adalagu. Onneen isaa rikfatee aangoon isaa dhumaa waan jiruuf barri aangoo isaa dhumataa waan jiruuf waan fedhe haa mul'isu. Poolisiin inni mul'isu kun ka isaatii miti. Isinii galee poolisiin inni mul'isu kun ka isaatii miti isa bakka hin bu'u. Poolisiin ka uummata Itoophiyaati. Poolisiin yoomuu uummata bakka bu'a malee nama teessoorra jiru san bakka hin bu'u. Garuu inni mallaqaan dalagee nama tokko matarra kaa'ee nama sabboonummaa qabu ajjeesisee waan fedhen dalaga. Yeroodhaaf jechuudha. Sanumaayyuu utubaan haga dhiiban qabaa haga dhiisaan qabaa waan jiru jira. Barri aangoo namaa tokko yoo dhumate namni aangoo ofii bira taree waan biraatti ittiin fayyadamu. Kanallee beekuun dirqama. Abiyyiin Ahmad barri isaa dhumate fulbaana 25 boodan jiru wayita jennu kana nuti waan adufii seera ambaasee miti seera biyyattiittuu jedha. Heeraa fi seera Itoophiyaattuu lafa kaaya. Poolisiin isin har'a argitan sun
ka har'a bahee uffata ayinataan fudhatee sibiila kun qabatee kun maal qabateetiniin magaalaa Finfinnee keessatti har'a mul'ataa oole suni Abiyyiin Ahmad aangoon isaa dhumate jennaan yoo barbaachisa achi garagalee manni maree jiraatee waan akkasii sanaa qabamu jedhan qabanii Abiyyii mana hidhaa galchuudha. Poolisiin Abiyyii bakka hin bu'u. Isinii galee mindaan isaanii kafalamus gibira ummata kennaati qotee bulaa irraa gabar irraa sassaabamu malee wanni isin poolisa jibbitaniif jiru maaf jibbitan maa poolisiin gaachana kenna. Poolisiin Itoophiyaa ummata Itoophiyaa wati bu'a osoo har'a lola tokko biyya biraa waliin kaastanii poolisii kana itti gammaddan moo itti naatan ittiin gammaddan. Itoophiyaa waraana gamaachuun nu boonsa nu laaffisu keessatti nu miidhamnu garuu kan nu miidhaa jiru nu poolisii osoo hin ta'in Abiyyiitu nu miidhaa jira. Kana beekuu qabdan poolisii osoo hin ta'in namni nu miidhaa jiru Cun'uuraadha Shimallis Abdiisaati. Maa kana amanne isin har'a mee naannoo Amaaraa fudhadhaa naannoo Tigraay fudhadhaa mootummaa seeraa qabdi. Naannoon Amaaraa akkasi ummata isaa ajjeesaa jira ummata isaa hidhaa jira ummata isaa shororkeessaa jira wanni poolisii komannuuf takkas hin jiru. Poolisii kana poolisii Oromootu isin shororkeessaa poolisii federaalatu isin shororkeessaa keessatti poolisiin kun maal akka ta'e manni beeku hin jiru. Kanaafi namni nuti komachuu qabnu nama teessoorra jiru san ta'uu qaba gubbarra. Abiyyi Ahmad maqaa Oromootiin dhufee Oromoo gurgure Shimallis Abdiisaa Cun'uura maqaa Oromootiin teessoorra taa'ee Oromoo gurguraa jiru jara kana komadhaa malee waraanan komatina. Poolisiin komatina. Wallaahi waan ajaa'ibaa isin har'a fakkeenyaaf amma lolli biyyoota biraa waliin yoo ka'e Masree haa jennu Suudaanii haa jennu biyyoota ollaa garagaraa haa jennu Afrikaa keessa Keeniyaa haa ta'u Suudaanii ollaa keenya haa taatu waraanni har'a argitan sun gaachina keessani osoo isin biran gahin dura waraana santuu isinii lolee rakkoo kana sanirraa deebisa isinii galaa miti. Kanaafi poolisiin Itoophiyaa keessatti baay'achuun nuun silphisu nun kolfisiisu garuu Abiyyiin yeroo kanatti ani waraana qaba mootummaan fulbaana 30 boodan jiru jettanii kunoo isinitti asaan yaalloo jedhee gadi baasee poolisii nutti argisiisuun isaa fulbaana 30 fulbaana 25 aangorra san teessisu. Poolisiinis kanan beeka seera Itoophiyaatu jedhanu Abiyyiin nama tokko garuu biyyi eenyuyyuu oli seerri eenyuyyuu oli eenyumaayyuu seeraa gadi namni kamuu seeraa gadi. Abiyyiin Ahmadis barri isaa yoo dhumate dirqamaan achirra taa'uun qabu. Poolisiin har'a dura dhaabatu kanatu nu biyyaaf dhaabanna siif hin dhaabannu. Aangoon kee waggaa shananii waggaa silaatti aangoo geggeessitutti aangoo kee hin fayyadamne amma barri aangoo keetii dhumee jira iqirtaa jedhanii niitumaan geggeessan jechuu isa dhumate mana hidhaa geessanii ol ka'ee akka barbaadu gara Asmaraa jalaa baqatee gara Gondar baqatee gara itti baqatetti haa baqatu garuu barri isaa fulbaana 25 irraa kaasee barri aangoo isaa nagaatti. Wanni isin beekuu qabdan kana har'a Tiraampii fi Baayiden jechuudha Ameerikaa keessatti wanni wal dorgomaa jiraniif aangoo walirraa fudhachuudhaaf. Tiraampii yoo mo'ate deebi'ee teessoo qabachuudhaaf. Abiyyiin ammoo akka san hin goone bara silaa aangoo isaatti fayyadamee biyya san bulchu waan biraatitti jammaree filannoo wayituu hin goonu koronaa vaayirasiin biyya seenee biyyi badde jedhee aangoo ofii balleesse. Silaa gaafa dheengadda Dabratsiyoon korjoo keessa buusee mootummaa Tigraay moo'ateetiniin mootummaa naannoo Tigraay ta'ee filannoo guutuu xumuru san Abiyyiin Ahmad guyyaa san silaa filannoo hannaa wayii geggeessee korojoo keessa waa buufatee sobumaanuu moo'adhee jechuu qaba silaa. Kana gochuu hin dandeenye ittiin fayyadamne amma inni barri isaa dhumee jira. Kana seeratu je'aan anaa miti. Poolisiin har'a isin argitan suni isatti garagalee aangorraa isa kaasa malee wanni isa waliin dhaabatu hin jiru. Kana beekuu qabu manni keenya. Wanni poolisii komattan hin jiru. Barri aangoo isaa dhumee yoo akkasii waliin dhaabatanii jedhan san ummata miidhan uf miidhan malee. Dhagaa awwalumaayyuu mootummaa jechuun ummata waan jedhu kana amanuu qabna jiran. Poolisiin kun yoo Abiyyii waliin dhaabate ilaalame yoo osoo aangoon Abiyyiin hin jirre osoo mootummaan kun aangoo hin qabne isaa waliin dhaabate Abiyyiin poolisiin kun ummata kana kabajaan kennineef jechuudha. Dogoggora dalagaa jiran seeraa fi heera biyyattii cabsanii mataa nama tokko ilaalanii dhuunfaa nama tokkooti jecha seera biyyattii cabsanii osoo nam tokko seelaan filannoon hin geggeeffamin filannoo dhubaa haa ta'u filannoo sobaa haa ta'u osoo aangoon isaa dhumatee argan cal jedhanii yoo isa waliin ka hiriiran taate wallaahi poolisii kanatu miidhama malee uummanni hin miidhamu. Jara nan beektan biyya kam keessattuu ummata ka jalqaba carraa argatu biyya kam keessattuu ummata ka dursa waa argatu. Har'a uummanni Itoophiyaa guutumaan guututti ummata Tigraay dabalatee sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru guutuun poolisii illee bar waan kana hin beekanii warri maal taatanis. Har'a profeesanoonni injirannoonni hayyoonni gugurdaan tokko bar Abiyyiitti murteessaa jiranii barri aangoo isaa dhumatee jira. Fulbaana 25 alatti mootummaan Itoophiyaan jiru mootummaan ce'umsaa godhamuu qaba. Waan akkasii himaan warri poolisii jibbitan poolisii akkana laaluu qabna. Har'a fakkeenyaaf Abiyyiin Ahmad osoo qabame aangoon isaa dhumatee yoo jedhame haga mootummaa ce'umsaa kaamu biyyi sun maaliin bulti waraana har'a isin argitan kanaan bulti. Poolisii isin har'a argitan kanatu biyya san tasgabbeessa taragaaggaa jedhanii humna waraanaatiin bulti ajajaa waraanaatu jira
akka federaalaatitti akka godinaatitti akka aanaatitti akka gandaatitti akkana jira. Gaafa kana hoo mootummaa ce'umsaan godhama. Itoophiyaa namni bakka bu'ee bulchu. Sabaa fi sablammii ija takkaan kalaalu. Ka Oromoo miini, ka Amaara miini, ka Tigree miini, ka eenyumaa miini, ka nagayaan biyya san nagayaan ceesisu. Kana gochuudhaaf Abiyyiin Ahmad wanni inni poolisiin ko Abiyyiitii inni ammoo akka inni itti yaadu namaan galu beeytanii. Abiyyiin maaliif akkana godhe beeytanii? Inni waa takkaaf mul'ise poolisii har'a. Uummanni irreecha kana irratti dhufaa gara Finfinnee sodaatee haa hafuufi. Uummanni Oromoo gara irreecha Finfinnee dhufu kana sodaatanii irreecha kana akka hin dhufneef. Akkamitti irreecha dhufa uummanni? Waraana argee jira. Poolisii itti mul'ise. Haga poolisii qabutti argisiise. Poolisii duraanuu hin beeyna. Poolisii akkam hin beeyne maa uummanni yoo jiraate poolisiin an dhufee irreecha dhufuu yakkaa miti. Kanaafi akkasitti ilaaluu qabdanii waan kana akkasitti beekuu qabdanii Abiyyii jibbaa malee poolisii Itoophiyaan jibbina. Haga fedhan nu ajjeesan. Haga fedhan nu haa cafaacafan. Namni nu cafaacafsiisaa jiru Abiyyii Shimallis Abdiisaatii fi warra bakka bu'ee Oromoo bulchaa jiru. Har'a saba biraan laaltanii jiran. Saba Itoophiyaa keessa jiru mee ilaala. Hundi isaa nagaa qabu. Dimokiraasii fakkaata naannoon Amaaraa. Dimokiraasii fakkaata naannoon Tigraay. Dimokiraasii fakkaata naannoon Kibbaa. Kana ka godhe maa inni naannoo sanitti nagaa buusuu warri aangoo qabu warra biyya isaanii saba isaanii bakka bu'anii tajaajilantu nagaa isaanii eegaa jira. Shimallis Abdiisaa nagaa Oromoo yoon eegin maal godha uummanni Oromoo? Poolisiin maal godha? Dhaqii ajjeesee hojaaniin poolisiin dirqama dhaqees ajjeesa. Kanaaf poolisan komannu namni nu komachuu qabnu warra maqaa Oromootiin teessoorra taa'u gubbaa kaasee haga jalaatitti jara kana komadhaa malee poolisiin yoomuu gaachana biyya tokkooti. Biyyoota kamuu yoo fudhattan poolisiin ummataaf dalaga malee nama tokko nama dhuunfaa isaatiif hin dalagu. Kanaafi barri aangoo Abiyoot Kaasaayee Camadaa dhibbatti fulbaana 25 irraa wanni takka lafan jiran wanni takka irreecha baranaa irratti salphachuu keessan argitan. Oromoon ammoo guutumaan guututti abdii murattanii jirtan hin beeyna. Humna ol isinit ta'e hidhatu isinit baay'ate gidiratu isinit baay'ate ajjeechatu isinit baay'ate malee mormataa jirtan akka ajaa'ibaa kanatti nama 7,000 8,000 9,000 isinirraa hidhamuun qallaalii miti. Kanaafi ilmaan Oromoo qaqqaalii wanni ani isiniin jechuu barbaadu kana tokko isa dhumaa irratti kanaaf akkasitti ilaalamuu qaba. Akkasitti bifa saniin haa deemnu, bifa saniin haa laallu, xiinxalla akkasii keessa haa gallu. Poolisiin jibbinaa nama poolisii ajaju jibba. Poolisiin jibbinaa mootummaa biyya san bulchu jibba. Poolisiin jibbinaa mootummaa naannoo keessanii bakka bu'ee akka naannoo keessaniitti isin bulchu jibba. Kanuma wanni ani isinitti haasa'uu dhufe waan biraatii miti. Kanaafi haala yeroo irratti wanni amma jiru kana irreecha Finfinnee uummanni sodaatee haa hafuufi. Maaliifi abdii saba Oromoo irraa waan dhabaniif, saba Oromoo irraa abdii waan kutataniif haga dandeenye poolisii itti mul'isnee poolisiin kun ka Abiyyiiti. Poolisiin Abiyyii bakka bu'a. Poolisiin Abiyyiin jedhamu kun ka Abiyyiin jedhamu poolisiin. Kanaafi bifa kanaan adda waa baafadhaa jechuu barbaade. Ijoolleen bilchiginaa daggaftanis kana deebiin kiyya kan akkasii galatoomaa ulfaadhaa silaa qara sagantaa wayii yaada isinirraa fuudhuu barbaada. Namni keessatti yaada cimaa wayii qabaattan nama lamaa wayii carraa isinii kenna. Dhaabee jira asumarraa kanarra isinitti naasa'u. Taani waan danda'ameen haala yeroo irraa guyyaa guyyaan dhufnee waliin dubbannu ta'a. Galatoomaa isinis warri dhuftanii hagamma na daawwataa turtan. Kana wanni jiru kanuma isiniin jechuu barbaadeeti. Hagana wannan isiniin jechuu barbaadu. Sa'aatii baay'ee illee hin qabu jechuun nama wayiitti waan barreessu jira. Yaada gaarii. Akkasitti yaaduu qabna. Maaliif poolisiin gaachana har'a poolisiin Itoophiyaa yoo dhufee mul'ate nu jabeessa malee nu laafisu beetanii. Abiyyiin nama tokko bor taruu danda'a, iftaan taruu danda'a, waggaa 2 booda taruu danda'a, waggaa 3 booda hin ta'u kun har'a fakkeenya mee biyya bira laala Chaayinaa biyyoota garaagaraa kanneen. Akkasii kana fakkaataa wanni jiru akkasii kana ganuma isiniin jechuu barbaanna. Sagaleen nuuf tahi dura qulqullaahi. Sagalee isinii ta'a jirra sila kana maal caala maal isinii ta'a.
akkasii bakka komantii keessan gara yoo ilaalan beetanii baay'ee nama dhiba. Kanaaf nama isin erguu yaadaa jira garuu galatoomaa amma jarra yeroo biraa isin affeeraa dhiisa. Sagantaa yaadaa yeroo biraa godhee yeroo biraa isin affeeraa galatoomaa ulfaadhaa gara caala isinitti naasa'uu waa'ee poolisii tana keessa isinii buusuu dhufee waa'ee irreechaa galgalaa ganama isinitti naasofnaa rakkoo biyya keessa dalagamaa jiru ammoo waan qaafa maqaa hin guyyaa maraa haa ta'u amma ammoo sagantaa biraa qabadhee akka isinitti deebuutti galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhaa. Sumarratti isinirraa qabaabsaa daqiiqaa meeqaasee daqiiqaa 26 ginuu kooyte kanuma waan isiniin jedhu galatoomaa ulfaadhaa salaam taala Oromoo bakka jirtanitti salaam.